Ashamaa jirra jirtuu anaa dhufuu warri YouTube kan koof haaraa taatan subscribe, comment, like, share taasisuudhaan maatii ta'a yaadota garaagaraa isinii qabadhee dhufaa yaadota nama barsiisanii fi nama fayyaduu danda'ani. Egaa akkuma argitan kana mucaan inni viidiyoo irratti ilaalaa jirtan suudii osoo galaa jiru gara seeraan alaatiin miila isaa bifa argitan kanaan rukutameetu biraata sibiilatu keessa jira jechuudha. Mucaan kun nama baay'ee rukkubsachaa jirudha. Nama hin qabu namni beeku suudii keessa hin jiru dararrii guddaa rakkina guddaa keessa jira jechuudha. Bifa kanaatiin akkuma argitan kana hadaraa keessan obbolaa keenya gaafa biyyaa baatan nama qabaadha karaa seera qabeessa ta'een deemuu yaala hangas ni danda'ame. Rakkina biyya keenyaa ni beeyna garuu immoo rakkina sanarrattuu rakkina fayyaa dhaban rakkina caaluyyuu fayyaa dhabuudha. Lammaffaa immoo mucaanis bukkeetti argitan kuni Itoophiyaa irraa fideetu dallaali Dubaay keessatti hojiirra osoo hin galchin bakkeetti gatee jedhamaa jira. Egaa dallaalonni keenyas ijoollee keenya qarshii meeqa liqeeffatanii isaan lafa abbaa isaanii qotiyyoo abbaa isaanii gurgursiisanii maatii rakkina keessa gashanii dhufanii gaafa hojii dhabanii bakka irratti gataman ilaala maal takka namatti dhagahamu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf ijoolleen biyyarraa dhuftanillee eenyurraan akka dhufuu qabdan of eeggannoo taasisa. ስምህ ይባላል? ዩሱፍ መሐመድ። የት ሀገር ልጅ ነህ? ጅማ። ልዩ ስሙ ማን ይባላል? ጅማ ደደው። ሳኡዲ ቤተሰብ የለህም? እግርህን ወደ ሳኡዲ ስገባ ነው የተመታኸው? ድንበር ላይ ነው የመታው? እዚህ የምታውቀውም ዘመድ ምንም የለህም ወደ ሳኡዲ? ቤተሰብም ኢትዮጵያ ቤተሰብ ቁጥር የለህም? ይሄ ወንድማችን እንደምታዩት የጅማ ልጅ ነኝ እያለ ነው እና ሳኡዲን ቤተሰብ የለውም ቤተሰብም ቁጥር የለኝም ማለጁ ላይ እና ብቻውን ተቀምጧል። والله በጣም ያሳዝናል። እግሩን ድንበር ላይ ሲገባ በጥይት መታውት ይሄው እንደምታዩት ብቻውን ተቀምጧል። በጣም ነው የሚያሳዝነው والله እና ሼር ያደረጋችሁ ቤተሰቡ ጋር እናገናኘው እና ሻሪ ላይ ነው ያለው። አብሽራ ይዞ ወንድሜ ኢንሻአላህ አይዞ ኢንሻአላህ አላህ ያሽራሃል። በቅርብም ቤተሰቦች ጋር ትገናኛለህ። አይዞ መገኛው ቁጥር እኮ ስልክ ቁጥር አለ። Egaa sagalee hobbolaa kana akkuma dhageessan kana waaqayyo isaan gargaaru mucaa kana kan gargaaran nama ta'uudhaaf qofa malee maalummaan isaa lammummaan isaa wantoonni amma jiran kun isaan hin dirqine isaan hin dhimne jechuudha. Nama ta'uu qofti gahaadha. Nama rakkina keessa jiru gargaaruudhaaf nama ta'uu qofti gahaadha. Dhugaa waaqayyo isaan eebbisu jireenya isaanii karaa isaaniif mijeessu. Isaanis nama biyya hambaa keessa jirudha. Amtuun isaan hin argatini. Viidiyoon kuniyyuu gara miidiyaa dhufe jechuun aga tokko namni mucaa kana akka gargaaruuf akka yookiin gara biyya isaa deebi'u yookiin yaalamurree ta'uudha carraa banaafi jechuudha. Kanaafi ijoolleen biyyarraa innaa baatan namoonni biyyarraa baatan dhiiras taatanii warra durbaa kamiifiyyuu maaltu barbaachisa gaafa baatan nama qabaachuu qabdu biyya sanitti irree kan sin fudhatu gaafa deemtanis achitti rakkina hedduutu jira waan ta'eef bakki itti boqottas sin barbaachisa waan ta'eef aga hojii argattan aga waraqaa siinii hojjetamu namni nama barbaachisa callisameetuma biyya ormaatti hin deemamu jechuudha. Kabraamooyyuu dallaala irraan deeman sunirree dallaala beekan yoo ta'e malee dallaalan beekni yoo ta'e isin fuudhanii qarshii keessaanii erga fudhatanii qarshii isaanii akkaawuntii isaaniirra galee isaan biyya keessa hin jiranii yookiin kassastanii seeratti dhiyeessuu hin dandeessanii. Biyyuma keessa yoo jiraate ragaa quubsaa hin qabdan ta'e taanaan nama kana seeratti dhiyeessuun hin danda'amu yoo ragaan jiraate malee. Sanaafi dallaalota irraan deemtan dallaala seera qabeessa hin taane dallaalota dhoksaadhaan hojjetan yoo ta'anii ragaan irree hin jiru. Way kan qarshiitiin kafaltan hin jiru yookiin immoo innaa isin ergu ragaan isin qabdan ragaa guutuun hin jiru yoo ta'e qarshii keessanis dhabdanii ibina galubbuu dhabuutti isin geessisuu danda'a. Maaliif biyya hambaa keessatti deemtanii maal takka isin qunnamu hin beektan. Keessumaa immoo warri lukaan gara Suudaan irraan Yaman irraan dhuftan jechuudha. Waan hedduutu qunnama. Bakkee buluu jira, karaarra yeroo dheeraa turuutu jira. Akkuma mucaa obbolaa keenya argaa jirtan kana egaa dimbarii irratti rukutamuutu jira. Ennaa sana du'uutu jira. Yeroo ho'aa isaa cimaadha biyyi isaa hin argitanii yeroo ijoolleen dhuftu hin argina. Viidiyoowwan hedduu irratti ofis deemuu baannu bishaan hin jiru nyaanni hin jiru waa hedduutu jira gaa'e. Egaa obboleessa keenya asirratti argitan kana mooyyuuti nama baratee yuunati fakkaataa eebbifameetu egaa yeroo ammaa barachuunis biyya keenya keessatti waa bu'aa dhabaa jira maleeti baratee eebbifamee xumureetu hojii dhabee gara Dubaay dhufnatti fakkaata.
nama biyyarraa fide garuu inni biyyarraa fide qarshii isaa irraa fudhateetu eega qarshiin isaa gara akkaawuntii isaatti galee qarshii isaa akkaawuntii ofirratti galfatee mucaa kana biyyarraa fidee jira. Garuu kan fide hojii galchuu waraqaa hojjisiisuuf aga inni hojii argatuttirree waan isa barbaachisu mucaan kun biyya kanaaf haaradha, afaan haaradha, waan hundi haaradha. Waan isa rakkisee waan isa gargaaruu qabu sila dallaala sanirraa eegama. Aga hojii argatu bira taa'uun haala hojii mijeessuu waraqaa hojjisiisuu waa hedduu kan gochuu qabu dallaala sana ture. Dallaalli suni garuu maal godhee bakkee irratti gatee jechuu mucaa kana. Mucaan kun immoo qaraamaa keessa iyyuu galee jira. Kaleessa garuu waaqayyo isaan haa eebbisu. Egaa obbolaa hedduun immoo akkuma namni keenya namni hoof jaalatu namni bineensi baay'atee jiru namoonni muraasni immoo waaqa sodaatan foon isaanii har'aa gammachiisuuf qofa osoo hin taane lubbuu isaaniitiifis warri yaadan mucaa kana akka gargaaran akka waraqaa hojjisiisaniif waadaa galaniif jiran galgalaa waaqayyo isaan haa eebbisu. Namoonni akkanaa namoonni hojii gaarii hojjetan garuu waan nama gaddisiisu maaliif akka ta'e hin beeku ilaaltanii yoo ta'e umurii dheeraa hin qaban dhugaa. Deebii immoo sobduuti irratti duula waan ta'eef yeroo hunda rakkinni naannawa isaanirraan dhabamu. Namoonni hojii gaarii hojjetan kuni egaa kaleessa mucaa kana akka gargaaranii waraqaa hojjisiisaniif dubbataniitu jiru. Waaqayyo isaan haa gargaaru. Obbolaan biraarreen kan biyyarraa dhufuudhaan yaada qabdan hennaa dhuftan rakkinni akkanaa akkasiin qunnamu beeka. Maaliif dallaalonni hedduun ijoollee biyyarraa fidan ijoollee dhiira soo taate kan durbaa innaa ijoolleen biyya jirtu kan itti himamu kan biraa 500,000 galtaa hojiin hanga 800,000 iyyuu hin argama hanga birrii Itoophiyaa 30,000 40,000 50,000 waa hedduu jedhanii kan fidan jechuudha. Konkolaataa of tashuffirannaa barattee wanta garaagaraa garuu hojii sana argachuun konkolaachisummaa mitiitii. Hojiidhuma biraa biqiltuu kunuunsuu yookiin immoo waanuma garaagaraa iyyuu hojjechuu kan dhabanii waan ittiin daabboo bitatan dhabanii kan ijoolleen lammiiwwan isaanii kan biroo immoo hojiirra jiran gargaaran meeqatu jira. Dallaalli fidee bakkeetti gatee kan ijoolleen biraa gargaartu. Inni obbolummaa jechuudha. Dirqama qabaatanii miti isaan irraan hin dhufne gin namummaa waan itti dhaga'amuuf dhala namaa waan ta'aniif boruun maaltu nu qunnama jedhanii waan yaadaniif jechuudha kan isaan wal gargaaran. Jireenya biyya namaa waan beekaniif namoonni tokko tokko garuu jireenya ofii mijeeffachuu kiisii ofii guutachuu malee kan nama biraatiin yaadnan jira. Tarii namni kun gaafa biyyarraa dhufama obboleessi kun gaafa biyyarraa dhufu yookiin maatii horii gurgursiisee ta'uu danda'a. Lafa gurguree ta'uu danda'a yookiin qabeenya qabu gurguratee ta'uu danda'a. Qabeenya sanas dhabee namni yoo dhiphate sammuu ofirree dhabuutu dhufamu dudduubarra jechuudha. Maaliif dhiphinni gaarii miti waan ta'eef. Biyya ormaa keessatti gaafa nama biraa dhabdan gaafa rakkina keessa galtan waan nyaattan dhabdan waan dhugdan dhabdan biyya afaan hin beekne rakkadha jettee ka rakkina kee namni si hubatu si bira hin jirre sammuun nama jeeqama. Sanaaf biyyuma ofii sana keessattuu beela'uu wayya nama jechisiisa jechuudha innaa kana. Sanaafi warroonni dhufuudhaa kaayyoo qaban keessumaa immoo warri dhageessaa wanta jiru hubachiisa. Yoo dhufan rakkinni meeqa akka jiru chaalenjii meeqa keessa darbanii akka warra amma isaan laalanii tarii nama uffata bareeda uffatee footoo poostii godhu nama miidiyaa irratti argan yoo argan Dubaay biyyuma bakka akkuma barbaadan yoo dhaqan hojii argatanii keessa jiraatan itti fakkaachuu danda'a. Hubachiisa chaalenjii keessa dabarta waan isin qunname maaltu akka jiru bu'aa bayii meeqa keessa darbanii sadarkaa sana akka gahan sana gidduutti immoo kan du'us jiraachuu danda'a kan dhukkubsatee deebi'us jiraachuu danda'a. Kan osoo waraqaan hojjetamaniif immoo biyyattis lafa isaa gurguree yookiin horii isaa gurguree asittis osoo hojjetin gara biyyaa deebi'ee harka duwwaa taa'u jiraachuu danda'a. Biyyattis galee kan dhiphatu jechuudha. Sanaafiyyuu kun akka hin taaneef obbolaa keessan biyyarraa hin dhufna isiniin jedhan hubachiisa. Biyyaansi ijoolleen shamarranii as jirtan ni beektu iccitii jiru wanta ta'eef hubachiisa. Dallaalonni inni qarshii isaanii iccitii kana baasanii hin dubbatan waan ta'eef isin garuu nama beektaniif waan jiru dhugaa jiru hitti hima. Viidiyoowwan akkasii kana itti ergaa yaalaalan dhugaa jirtu jechuudha. Namoota dhufanii guyyaadhaa guyyaatti bu'aa jiran. Sanaaf warra biraatiifis barumsa akka ta'u ta'a jechuudha wanti kuni. Kana isiniin jedha obbolaa kan koo galatooma hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti subscribe, comment, like, share taasisa.